Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa ejjabaattu. Kunooti guyyaa sadiituun buliin hadhamoo deebinee wal argine. Egaa waan guyyaa sadan kana keessa immoo bakka amma lolli deemaa jiru fi Horn of Afrikaa sana keessatti illee waan dudubbatamaa jiru waan ho'itu taate gabaabduu isiniin qooddadhaa amma gaa lafa nuti yeroodhaa keessa qubannee jirru kanatti aduunis bahaa jirti. Egaa qabbannis nurraa galeera xiqqoo ishqiniin dhabamu kanaaf bakka takka taa'uunis hin danda'amu akka tokko qilqillaa'uu jalqaba biyya qilqillaa'a sanumallee daawwachuun waa tokko. Kanaaf egaa hadha warruma amma Iraan Iraaq irratti duulaa jiru waan isaanirraa oduu gaggabaabduu achirraa gara Itoophiyaa fi Somaalii irraallee waan jijjirtu isinii daddabaleetan egaa akkasiin nagaa waliin dhaammannaa egaa jalqabarraa kaasaati amma dhumaatti tunan ifatiin naa waliin turaa isiniin jedha. Egaa lollee deemaa jiru kun biyyoota baay'ee miidhaa jira. Warri gaazii naaftaa waan kana fakkaatu isaanirraa argatu Asiyaa kanaaf Afrikaa keessa akka malee jiruun jala jeeqamaa jira. Egaa durii jennaan amma mootii jabaate naaf fakkaata Asiyaa kanaaf Afrikaa biyyuma Itoophiyaallee mootummaan Ankoobaree rakkoo kanarra aanuudhaaf tooftaa garaagaraa lafa kakkaayyate mootummaa fi maarree waan mootummaa fakkaatu keessa warra dalagan nan essential warra ta'an akkuma bara koovidii sana boqonnaa waggaa fudhatanii akka isaan hojiirra dhaabbatan akka mana hojiitti hin deddeebine godhanii biyyootiin gariinis akkuma bara koovidii sana gariin yoo dandeessa manarraa dalagaa jetti biyyi gariin immoo guyyaa dalagaaf sa'aa dalagaallee torban keessa gabaabsuun hin jira. Egaa garam deemaan beeknu inni kun yoo dafee furmaatan arganne mootummaan hedduun akkuma 1970tti ta'e jedhanu gaafa ammaan Niksan achi ture sababaa gaaziitiin Haayile Sillaaseenis kufee jetti. Sababni biraas jiraachuu danda'a gaa. Oduu dur dhageenyu hundinuu irra jireessa isaa kijiba ta'e mul'ate tokko tokkoon isaa soqollee ilaaluuf yeroo isin qabnu amma walumaa galatti inni kun yoo jabaate biyyi hedduu rakkachuun oolu Iraan diddeetti. Karaa kanaan waan hunda miiliyoona tokko nu kafaltan malee tokkoon kee xissaa isin jennaan jettee irra teessee jirti. Ka ta'e gaa hin beeknu kana. Kan biroonni gudduun mootummaan Ankoobaree dhihoo kana waggaa waggaan waggaa arfaffaat na fakkaata investment in Itoophiyaa ka jedhu warruma biizinasaaf sagantaa qopheessite kun akkuma argitan asirratti mata dureen isaa invest in Itoophiyaa 2026 jedhanii konferensii guyyaa lamaatiif qopheessanii turan isaan sanarratti hundaa'uudhaan egaa mootummoota fi kubbaaniyyaa garaagaraa irraa at least abdii jechuudha. Biyya kanatti invest goona Itoophiyaatti invest goona warri jedhani gariin isaanii walumaa galatti xiqqaatu biiliyoona 13 waadaa seenaniiru. Maallaqa guddaadha yeroo ammaa kanatti egaa hin beeknu sababa rabshaa amma deemaa jiru kanaan yoo yaada isaanii jijjiirratan malee xiqqaatu walakkaan soo biiliyoonuma 6 yeroo ammaa kana biyyoo ittiin invest godha ka jedhu argamuun waan gaariidha. Biyyaaf gaariidha, uummataaf gaariidha. Nama dalagatee buluuf gaariidha, guddinaaf gaariidha. Isaan keessaa maqaa isaanii kan dhadhagee tokko kan isaan barreessan jechuuf hin jedhe Ming Yang Smart Energy ka jedhamu ka warra Chaayinaati. Inni biiliyoona 10 waan akka ammonium jedhamuuf electrical equipment production kana kanatti waadaa seentee jirti. Kan biraa Global Future Investment warra Hong Kong kunis toora biiliyoona 2. Waadaa seenee jira kunooti kubbaaniyyoota kana gaa akkuma argitanu. Kaan kubbaaniyyaan sadaffaan warra Hindiiti Raashmii Group jedhanis miiliyoona 235. Inni kunis waanuma albuuda irratti bobba'an fakkaata. Itoophiyaa keessa waan dalaguu deemu hin beeku. Maallaqa xiqqaa miti ruubuu biiliyoona ol ka ta'u waadaa seenee jira. Kunootinnis kubbaaniyyaan isa kana fakkaata. Waan isaan ta'anii bakka isaan dalaganii riipoortii isaanii faayinaanshaal poozishinii isaanii warri beekuu barbaadan
Isunummaan dhugaa laalladhaaga. Inni afreessoone kunooti Sun King jedhama warri kun warri investoroonni isaanii gurbaan tokko warra asliin isaa warra Iiraan kan abbaan isaa gaafa nugusni sun tutture jeneraala wayii ture fakkaata. Inni kaanis weebsaayitii dijitaal magaalaa guddittii san kana waa irratti gurguratu eBay jedhamtu abbaa sana faati egaa waajjirri isaanii guddaan Naayiroobii jira Ameerikaa keessaa isin qaqqabani. Isaan kunis egaa waan amma renewable energy jedhan keessaa soolaar waan fakkaatu irratti miliyoona 150 mootummaa Itoophiyaa wajjin kunooti Sun King jira kana. Biyyi isaan amma East Afrikaa keessatti Soomaaliyaa, Ugaandaa, Keeniyaa, Burundii, Tanzaaniyaa, Malaawii bakka biraas ni jijjiiran akkuma asirratti argitanuu fi achi investor qabu. Waajjirri isaanii Afrikaa inni guddaan I think Keeniyaa yookaan Naayijeeriyaa na fakkaata. Warri kaampaanii kana hooggananu tiimiin isaanii jara kana akkuma argitanu. Patrick Walsh kan ijaare na fakkaata. Warri kaan egaa kunooti kaan Hindiidha warri guddaa warri heddiitti na fakkaata. Afrikaanonni garis keessa jijjiiran. Jara kana egaa warri maallaqa egaa biiliyoona 13 xiqqaa miti. Tuma waggaa kun hafee 2027 yoo jalqaban waan gaariidha. Inni kaan lolaammaa deemaa jiru torban darbe dhumarratti ani hin dabarsine warri Paakistaan akka malee gammadanii Iiraan United Nations Security Council immoo General Assembly teessee xiqqoo hammam jedhaa jirti kunooti itti aanaan dantaa alaa biyya sanaa 28tti I think Saturday na fakkaata. Kunoo hedduu gammadee Iiraan nu hayyamteetti markaba 20 jechuudha waan garii gaazii akkasiin fe'atte achi keessa dabarfattu. Guyyaatti markaba 2 guyyaa 10f nu hayyamanii jiran ka jedhu akka malee ashaqanii jiran egaa tolaan hayyaman moo kaffaltii sanarraa xiqqeessan hin beeku hamiin jirtu markaba tokko irraa miliyoona 1 cirataa jirti jedhan Iraaniin gaazii ofis gurgurataa jirti gatiinis qaala'eera. Ankoobareen egaa tu jarjartu waamtu dudubbatte gama akkasiin taatu hin beeku yoo egaa eenyuun Indaraaseen karaa ollaa biyyi xiqqoon kan isa fujaayeeraadha na fakkaata poortii wayii jirti karuma Omaaniin kan baastu waan achiin baatu hulluuqxee baatu yoo kennaniif hin beeku gaa. Kana Iiraan eenyuun Paakistaan badaa gammaddee jirti jechuuf hin jedhe. Kan biraa gaa wiikeendii kana irratti warri Iiraan Suudii keessatti fi bakka garii irratti balaa gurguddaa irra dhaqqabsiisan warra Ameerikaa. San keessaa kun akkuma argitanu asirratti suuraa kanarra argitan kunooti xayyaara Ameerikaa kana achuma beezii Saawudii keessatti daaraa godhanii sana qofaa miti viidiyoo irrattis akka argitanu kunooti viidiyoo isaa maranii kana fakkaataa kunoo tokko nan bisne kana qofaa miti hedduudha jedhani kan isiin miite. Egaa kamtu kamii hin beeknu eenyuun ministeerri dantaa alaa warra Iiraan akkas jedhee barreesse Iiraan warra Saawud Arabiyaa kana akka malee kabajde jetteen suuraa xayyaarri eenyu isaanii irratti uumame sana agarsiise. Nuyi bobbaan keenya jechuudha our operations are aimed at enemy aggressors jedhaniiti malee isin wajjin musliima obboleeyyan ka jedhu gaan isaan kan ofirraa dhaabaa jechuu isaanii fakkaata. Kana abbaas barreesse kaan ministeerri muummeen warra United Kingdom torban kana irra deddeebi'ee nuyi waan kana keessa hin jirru ka jedhu nuuf fageessaa jira hammam dhugaa taate hin beeku dura kunooti kana dubbate. And now the other front, the other war, which is the Iran war, which I know is causing huge concern. People look at their screens and they're worried when they see explosions, infrastructure blown up, the rhetoric that goes with it, worried about whether this is going to escalate even further. And therefore it's really important
that I reiterate where I stand and where this government stands. Because this is not our war. And we are not going to be dragged into it. Filmaataaf olii gad deddeemaa jira. Jarri kun warra sharrii hoggaamee hojjetaa baane waan isaan waltajjii gubbaa dubbatanuuf duubaan hojjetan hin beeknu. Ammoo waltajjii gubbaatti kunooti konistensii wayii dhaqee innaa haasa'u lolli nama hedduu si yaachiseera maarree TV ilaaltanii sodaa rakkoon isin mudatuu malaa garuu ejjennoon kiyyaaf ejjennoon mootummaa kiyyaa jedhee lolli kun keenyaa miti ittilleen hin seennu. Itti nuun harkisanuu ka jedhu dubbate hadhas irra deebi'e jechuudha ammallee achuma waajjira isaatti. Good morning. The conflict in the Middle East has now entered a second month. And while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. Lolama deemaa jiru ji'a lammaffaa eegaleera jedha. Kanaaf waan kana furmaata argachuuf naa tattaaffii goonu halkanii guyyaan naa hojjennu ammoo sababaan lola kanaatiin uumamu takkaa badii rakkinni dhibeen dhaloota dhufu hegariifuu waan hafuu miti ka jedhu kanaaf gama keenyaan jedhee kun ammas irra deebi'a. First, let me say once again, this is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. Kun lola keenyaa miti. Lola kanatti sin harkifamnu ittiin seennu ittiin jarjarru kun dantaa biyya keenyaatiif waan faayidaa qabu miti jedha. Egaa ejjennoo kana fakkaatu fudhanne ka jedhu himaa waltajjii gubbaatti duubaan waan isaan jedhan hin beeknu. Jarri kaanis aaraa jiran abaaraa jira. Mootii warra Ameerikaa ammoo dhugaadhamoo dhugaa miti hin beeku. Warri Hindii tokko gabaasa siin galchiteen akkan argetti kunoo isinis dubbisuu dandeessu. Xiqqaasu Ameerikaan waraana jechuudha. Komaandoo fi baharaaf maarreen kas seenu 57,000 walitti kuustee jirti jedhama gaa. Wanni kun torban kana lolatti seenanii dhiisanii hin beeku siin kun guyyaa lamaan dura. Kan isiin baate kan biraas ammas deebisanii kuufata waraanaa Afgaanistaan keessattis gaafataniiru jedhani. Egaa akkasiin wal godhuuf deemtu hin beeku. Akkuma mala saagaa mootiin Ameerikaa torbanitti guyyaa lama waan gabaa kan olii gad rarraasuuf qabbaneessu barreessa. Egaa waan mootiin Ameerikaa barreesse kunoo isiniif hanqaraa warri waan amma Hormuuz kana irratti bobbaanee yaabannu jennaan didan kakkammaa warra United Kingdom jirtane Iraaniin cabsina jennaa warra diddane kunoo waa laman isin kaleessa jedha filmaata keessaa fudhadhaa. Tokkoffaa gaazii kana waan xayyaaraaf jeetti isin barbaachisu nurraa bitaa nuti Ameerikaan hedduu bash lafaa qabna. Lama dhiirummaa keessan gootummaa keessan ijaarradhaa ol ka'aa jedhan. Kanaaf deemaacha Hormuuz deemaati qabadhaa fudhaa jedha. Ammarraa kaastanii ofii loluu ofii dhaabbachuu barachuu qabdan jedha. Ameerikaan akka durii sana isin tinnisuuf isin ittisuuf hin jiru. Akkuma isin nu gantanii nu dhiistanii kophaan nu dhiistan sana nutis kophaatti isin nagaan jechuu isaati. Iraan akka hin jirtu daaraa goodheeraan jedha. Hojii jajjabaa hamtuu sana isin hojjennee jirra. Kaafiyoo go get your own oil. Dhaqaati gaazii keessan achi guurradhaa jedhee. Yaa'ii godha akka nama wallaalaatti ammoo wama taphatan na fakkaata. Isaa kana jedhee egaa ammoo warra waraanaa kana dhaqaatii waa ibsaa jedhaniini gurbaan deebi'ee dhufeeti sabtii jimaatarraa kaasee na fakkaata gara biyya Arabaa kana dhaqee ture fakkaata kunooti dhagaa waan jedhu irraan gabaabsee isin dhiyeessa. Well, over the weekend, I had the opportunity to visit our troops fighting in Operation Epic Fury. Eenyuma kana guyyaa boqonnaa kana waraana kiyya dhaqee waraanota keenya warra lolama Epic Fury san jedhanii moggaasan sanatti warra lolaa jiran dhaqee ziyaareera jedha waan lolaa jiran dhokataniidhuma biyya Arabaa taa'aa jiran halaalaadhumaan teknooloojiidhaan hojjetaa jiran kanas lola jedhaniini
Ammoo gaa Iraanis itti roobsaa jirti dhugaadha lola. We were on the ground, in CENTCOM on Saturday for about half the day. For reasons of operational security, so those troops are not targeted, the places and bases will not be named. Qeera jedha guyyaa walakkaadhaaf warra seentarii sana jechuudha bakka koomaandiin ajajaan lola kana warra qindeessu biyya jiranitti biyya sana ni marree jedha. Suffice it to say, the trip was an honor. I had a chance to bear witness, and I witnessed the best of America. Eenyu kana bakka immoo nageenya isaaniitiif jajjabeetti dhaqee waa hedduu argeera. Wanta nan arge immoo Ameerikaan waan isin ilmaan Ameerikaa jechuun warra lolaaf bobba'an keessa warra honga hin qabne dandeetti beekumsa jagnummaan warra kanaan arge warra kanaan ragaa bahaaf jedha olola. I asked each young American, what do you need? And nobody said better equipment. Nobody said more comfortable living conditions. Nobody said send me home. Well, of course, eventually we want all those things. They do too. But what those Americans said to me, young and old, officer and NCO, male and female, black and white, was let's finish the mission. Gaafadhe jedha maal barbaaddani jedhee jennaan waan isaan hin jenne jedhee meeshaa nuu kenne haala jireenyaa nuu aanjeessi biyya keenya deebina ka jedhe kun hundinuu hin jiru xiqqaa guddaa ajajamaa gurraacha adii dubartii dhiira hunda gaafadhe lola kana hadafnee ofirraa uphaasnu naan jedhan jedhe. Get us even more bombs, bigger bombs, more targets. Let us finish this. Yes, bombii gurguddaa waan itti bobbaanu taargeet jechuun Iraan keessatti waan dhoofnu hunda dafnee gallaadha. Jillian. Thanks, Mr. Secretary. The U.S. and Iran appear right now publicly to disagree about whether there are these negotiations ongoing. What impact does that have on military strategy? Does it have any bearing at all? Marii gaggeeffama ka jedhamu kana Iraaniif isin dubbata warri Iraan dubbata waliin fakkaatu kun bobbaa waraanaa amma godhaa jirtan kana irratti dhiibbaa qabamu hin qabu ibsa gaafattiin. I can tell you, having been with Steve and Jared and the Vice President and Marco and many others yesterday, they are very real. They are ongoing. They're active and I think gaining strength. And we appreciate that. Deemaa jira mariin araara buusuudhaaf warra amma kanarra bobba'ee isaan maqaa isaanii dhahee namicha ministeeraa dantaa ajaa isaaniis kun iddoo gaariidha waan isaan hojjetaa jiran akka malee dinqisiifannaa hin jaallanne jechuusaati. As I said in my remarks, we would much prefer to get a deal. If Iran was willing to relinquish material they have and ambitions they have, open this, great. That's the goal. We don't want to have to do more militarily than we have to. Yoo Iraan waan barbaandu sana jechuun meeshaa qabdus hawwii qabdus fedhii karoora si dhiiste gammachuudha jedhe nu lola waan barbaannu nagaadhaan araaramuu barbaanna. Yoo maali harkumaan kennattu hin jedhu inni kun Iraan. But I didn't mean it flippantly when I said, in the meantime, we'll negotiate with bombs. Our job is to ensure that we compel Iran to realize that this new regime, this regime in charge, is in a better place if they make that deal. And so we'll continue. We're working hand in hand, but the primary effort is a deal. We want that deal to be accomplished if at all possible. Jechuun akkuma amalasaa maarree isaanii dhabamsiisnee isaan cabsinee jilbanfachiisuudha ka jira ammoo warri nagaa irratti bobba'ee jiraatu yoo araara buusuu fi hiree qabaate hawwiin keenya inni guddaan kana ka jedha. Ittaanee gaazexeeffaan tokko waan biraa gaafata. Do you still believe, you said previously that the Iranian leadership would surrender. Do you still believe that? And is the United States still committed to NATO's collective defense? And to Chairman Kane, could you give us a sense of your thinking about the legality of striking desalinization plants if the president were to order that? Inni kun gaaffii lama babbareedaa gaafatan inni dura hogganoonni warra Iraan harka yoo kennatan ka jedhu sana eeggataa turtan inni kun amma hin ta'a jettee eegdaa jedha ka lammaffaan waa'ee
naatooti warri Ameerikaa gama miseensa sana. Wanni sun akkamii waliin hojjechuu dhabuu fi pireezidaantiin immoo bakkuma amma bishaan uummanni qulqulleeffatu bahararraa soogidda waliin baasanii sana qilleensanii bishaan dhugaatii baafatan sana tumuun diiguun heera karaa seeraati ka jedhu gaafatan. I will just say that any mission that ends on our terms, you want to call it a surrender, call it a defeat, call it what you want, we remain committed to a conflict that ends on our terms and the president's terms. There's no doubt about that. Bobbaa nuti gaggeessinu kana keessatti haala nu barbaaduun kan dhumatu yoo barbaadde harka kennatan haa barbaadan moohaman waan barbaadden jedheeni garuu nuufi isiin sanuma sareen sarumaa jedhe moo'uun keenya moo'uudha. And as far as NATO is concerned, that's a decision that will be left to the president. But I'll just say a lot has been laid bare. A lot has been shown to the world about what our allies would be willing to do for the United States of America when we undertake an effort of this scope on behalf of the free world. These are missiles that don't even range the United States of America. They range allies and others. And yet when we ask for additional assistance or simple access basing overflight, we get questions or roadblocks or hesitations. And the president's pointing out, you don't have much of an alliance if you have countries that are not willing to stand with you when you need them. And he's simply pointing that out, and ultimately it'll be his decision of what that looks like after this is complete. Hariiroo naatoo waliin qabanutti alaan alatti seene waan sana murtiin kanuma pireezidaantii keenyatti immoo haa ta'uti argineerra jedhe gaafa nu rakkanne nuyi bobbaa kana warra addunyuma guutuufuu jennetti bobbaane jedhani addunyaa akkamtu isaan gaafatee na gaafatini yeroo baay'ee warri Ameerikaa kun ofuma addunyaa se'ane kanaaf yeroo barbaachisaa ta'e kana waan isaaniif faayidaa qabu kan isaan ittiin gargaaraman jechuu isaati nuyi waa tokko irraa hin qabnu gaafa nuyi kottaa nu dhaqqabaa jennu nu didane kanaaf waan hedduu arginee jirra jedhagaa waan naatoos pireezidaantii murteessaa immoo bakka isaan jirane waan isaan ta'an argineerra inkwaan ayyoo ishii warra naatoon jedha jedhaa jira mucaan kun waan kolfaan nama fixu wayiiti. Kana warri Iraanii fi Iraan fakkaata as naa deebin ollaa keenyatti Somaaleen xiqqoo ammas bifa haaraatiin rakkoo keessa seenaa jirti na fakkaata warri Moqdishoo egaa Horn of Afrikaan kuma beektanu dur jedhan egaa warri hiistirii himu warri Awurooppaa kun wal bira tattaa'ee Berliinitti maarree iskirittoo moo qalama qabatee maappii kana irratti egaa kun kiyya asii achi keetii asii achi kiyya jedhee waliin ooddatee gabrummaa keessa nu seensise jedhee dhaloonni meeqa boohaa tura ka ammaa kun immoo kadhatee maarroo kottaa nu gabroonfadhaa kattaa kan nu gabroonfatu kan nu bitatu jedhanii kadhataa jirani kanaaf namuu gaa inni kaan Turkiyya jala galee inni kaan Imiraatii jala galee siin kaan Suudaan jala galtee Suudaan jedha Masrii jala galtee siin kaan Suudii jala galtee olii gad wal ori'uu jirti. Kanuma torban kana warri Moqdishoo jiru na fakkaata Turkiyyeen jajjabeessiteenii walii gad deddeemuu jalqabaniiru. Kun akkuma warri Ankoobaree ergamaa isaanii Puuntlaanditti erganii kunooti waan isin waliin mamari'atan hin beeknu kunoo achi keessaa biddiiqaa jiru walii gad deddeemaa jiranii maal hojjaa deeman hin beeku gaa nu dhaqqabaa jettee na fakkaata. Akkasiin achi jiran eenyuudhuma kana tinnisuuf na fakkaata. Ammas achuma Somaalee isteetiin maal jedhan Gulmuduuk jedhan pireezidaantiin isaanii qorqor jedhanii san Ahmad Abdii qorqoree Turkiyyee yaamtee achi ture jedhani hin beeku gaa jara kaan dhiisiiti. Asuma warruma Moqaadishoo waliin of jabeessi jedhanii na fakkaata. Warri miidiyaa biyya isaanii kunoo akka eenyu baay'idawaa onlaayin jetti. Kunooti achi dhaqee deebi'eera. Waan filmaataaf maarree jedhan sigaa odarraa fudhadhu jedhanii na fakkaatu waa ciniinnatee deebi'uun waan gosa isaatiif kennu. Akkasiin kana qabbaneessan fakkaata. Dubbiin kaan lafta gareedha warra baay'idawaa sun yeroo dheeraadhaaf waraana Itoophiyaa achi ture isaantu tinni isaanii ture egaa
dhiyoo kana isinii ibseera ibsa baase isiniin jedhee kunooti torbanuma lamaan sadan darban kana keessatti kunoo waraana Itoophiyaa of duuba dhaabee akkas waraana leenjifatee san duras torban yeroo dabre waraqaa barreesse jechuudha. Natti hin dhufinaa hariiroo qabnu xayyaarri keessan as nutti hin dhufin jedhee hiriira xalayaan dhibba barreesse isinii dubbiseen jira. Warri Moqdishoo egaa akkasii jedhanii kunooti waraana fuudhanii itti deemanii. Akkasiin warri Moqdishoo dhufanii Baayidawaa seenanii jennaan akka jiruun ijoolleen magaalaa keessa jirtu itti yaate simannaa gammachuu gootee fi tunturiin lafta gareenis ibsa baasee kunoo hadha guyyaa maarchi 30 isniin irraa kaasee pirezidaantummaa mootummaa si'amma akka Baayidawaa san jirturra of buuseen jira jedhee ibsa baasee. Sanaanis hin dhiisne mucaa eenyudhuma federaal isteetii sanatti ministeera faayinaansii ture kan Ahmad Mahammad Hussein jedhamu pirezidaantii yeroo godhe shuummadheeraa akka jedhuun egaa ibsa baasee eessa baqate jennaan gara Keeniyaan naffa namni gariin Itoophiyaa jedhaa turte garuu baay'een gabaasni akka argisiisutti gara Keeniyaa sana baqatee jira egaa warrattiin Itoophiyaa waan isin gochuuf deemtu hin beeknu yeroo dheeraa isaantu achi taa'ee rabshaa godhaa ture amma gaa tokko dhahamee jira Turkiyyeen hin beeku waan isin godhaa jiru kattee aanu egaa Puntlaanditti ol deemuun oonal yoo humna qabaatan. Kaan Somaaliilaand isaanis warri amma ollaa Somaaliilaand isinis rakkoo xixiqqaa of keessaa qaqqabde sababa kanaan walgahii gaggeeffataniiru warri Awdaalee fi maarree jedhamu Iisaa fi warri kaan warri isaa kun wal dhadhabaa jiran ammallee lolattu ture na fakkaata sababa sanaa fi dubbiin amma Puuntlaand si'aachisteenii guyyaa kaleessaa pirezidaantiin nuti Somaaliilaand sun walgahii hatattamaa kaabinee isaatiif paarlaamaa keessaa waammatee akkuma argitan walgahii godhanii turan kunooti kiliippiin isin jirti viidiyoon hooqan qabu walgahanii xiqqoo yaaddoo irra jiru fakkaata walgahiirra warra kana walgahee hin beeku gaa waan isaan mari'atan garuu nama gariitu irraa kokkolfa malee baay'een walgahan jedhanii erga walgahii kana fixatanii booda inni gara Itoophiyaa deeme jetti gariin warri kaan immoo lakki hin deemne deeligeetii isaa bakka bu'oota isaa gama amma warra Awdaal kana bakka wal dhabaa jijjiiran kanatti erge jedhan kunoo deeligeenni ergamtoota inni erga achi dhaqqabanii kunoota warra naannoo sana jiran waliin wal dubbisaa jiran na fakkaata kunooti kanarraa argitan. Kan egaa nagaan hin jiru jechuuf hin jedhe Suudaan Itoophiyaan asoosaadhuma militarii beezii jijjiirratte jedha namni gariin asoosaa eerpoortii ka ture bal'istee achirraa diroonii fa'aa daddarbataa jirti jedhanii gama tokkoon Suudaan waliin asiin Sumaalee waliin achiin Eritiriyaa waliin Tigraay waliin Faannoo waliin Abaawoo waliin shiftaa ganda keessa jiru waliin Afrikaan
Kun hundinuu naa ta'u eenyuun nama hunda warra fagoo jirrullee dabaladhuuti waanuma barbaannu kanatu beekamu dhabe na fakkaata. Tasgabbiidhaan gattaa'ee loongi tarme yaadee dhiira waggaa 15, 20, 30, 40 hadhaa'eessa geenya. Isiin aangoo irra bahee fi isiirraa waa fuffunaannattus addunyaan kan biraan jiru waa dhagahu arguun barbaada. Inni immoo aangoo jarra keenya, gurbaa keenya, ganda keenya, gosa keenyaatti argachuu dhabe jettus gubattee kanuma kana diigdee balleessuu malee dhiiroo maaloo yakka jedhu hin jiru. Walumaa galattuu guteenya ilaallu dhiiroo nuyi warra bara 2021 keessa jiraachuu warra malee laata moo malle. Kana kan biraa gurbaan mataa waraanaa warra Ugaandaa sun kadheen gadda waan jedhaa ture isinii dhiyeesseera. Amma mootorban kana xiqqoo alaanaluu jira akka inni yaade sana hin taane na fakkaata kunooti. Waan dheengadda barreesseen asis biyyi kiyya saayibar attaak waan intarneetii mootummaan qabu kan mootummaa sana itti seenanii walaa bacancarsan na fakkaata. Sanas warruma eenyuun himata laatiin himanne na fakkaata. We shall investigate all of them jedha we will take strong action kana warra inni immoo garuu nu jalaa diiganii kanaaf waan kana qorannee warra waan kana hojjete irratti tarkaanfii fudhadha jedha dandeettii qabeen isaan Iraan keessa jiran yoo barbaachisaa ta'e isaan dhaqqabuu hin danda'u. Namni gariin isa jalatti waan isaan barreessan sila qophii gochuun irraanfadhe nurraa dhaabbadhu jedhaa jiran uummanni biyyaa nuyi nagaa barbaannaa achirraa yaa'iin qabnu dhiisii keenyaa rakkoon keenya hedduudha. Maaliif achi dhaqxee Iraaniif buutee rakkoo biraan nuuf fida. Hayyee Israa'eliin jaalladhu garuu isaanis achuma rakkoo isaaniiti. Iraaniinis jimbi dhiisii nutti hin harkisin nuyi biyya nagaate hiyyeessa hiyyummaa keenyaan haa jiraannu ka jedhanti iyyane Itoophiyaa keessa silaa nammee tu bilisa ta'e bilisaa miti malee samma kijibaan bilisa jedhan sana dhiisaatti namti baay'een bilisa ta'e abboonuu dhiisaa. Dubbii Suudaanis nu dhiisaa. Dubbii Somaalees nu dhiisaa. Hargeessatti sun karaa sanaan waan bahu dabattii sana barbaanna jara kaan itti dhiisa akka barbaada wal fixa. Gaafa isaan daangaa cabsanii as dhufane gaafas rabshaan achiin alatti ittiin seenaa harka keessan bakka hunda darbitanii ofumaa hojjechuu tilli bakkuma hundatti jechuudha. Maaliif gochuun dadhabama booda kufuu dhufaan nu taafuu. Isinitti hin kamaayyee oduun isinii qabu ijoollee wayii gara amma Ameerikaa kana gara Kaalifoorniyaa jiranu harfii ka ga'eessana isii sana maashina zabanaa amma haaraa kanatti galchanii suuraa jechuudha. Eenyuun artificial intelligence amma akkasii ilaaltu convoluted maallee neural network jedhamu sun suuraa laalee jechuudha. Harfii kana suuraa isaa 28 fiid godhanii achii booda akka inni ilaalu afaan amma harfii warra arfan sadan tokko durirraa beekamaadha amma kan warra Armeeniyaa kun kan isaanii warra Joorjiyaa fi warra Albaaniyaa na fakkaata wal cinaa laalaate maashinni kun akka inni wal cinaa laalee hammam wal fakkaatan ka jedhu qormaata gaggeessaniiti. Harfiin amma Gi'eez yookaan Itoophiik jedhamu kun fi warra Armeeniyaa kun hedduu walitti dhiyaata ka jedhu irraa murtii sanarra gahanii conclusion kan hogguu jedhan dhugaa isaan suuraadhuma qofa agarsiisneen jedhan si amma 20 malee seenaa jiyoogiraafii waan darbe waa tokko maashinni kun waan quba qabu hin qabu. Kanaaf suuraa kana naa laalu bifa garaagaraatiin angilii garaagaraatiin akkasiin itti booxxaamte kana laalee wal dura qabee teeknikii lamaan sadan tokko irra buusanii jechuudha. Qormaata gooneen kanarra geenya jedhan kun maalee qormaata barbaachisan jedhee qoosaadha. Duruu laalanii namni ijumaanuu laalee jedhaa ture. Ammoo gaa wanni Armeeniyaa kun waan nama dhibuu miti beektanii Bogos ka jedhamu naannoo kam akka inni ta'e Agaazii warri jedhamu asuma gara noorzii keenya warra turu Haayiq Yerusaalem keessatti charchii jirutti wal argaa turanii eenyuun Misroob Maashtoot moo Misroob Maashtoot ka jedhamu eenyu akka ta'e na argitan warri kun maddi isaanii tokkuma. Egaa ammoo tattaaffii namaa xiqqeessuuf miti beekumsa irratti hundaa'anii jechuudha waan isaanii
irra dhaqqabani warri afaan irraa interest qabda warri artificial intelligence neural network waan hojjetu beekuu barbaadan kunooti machine learning techniques for exploring influence commonalities and shared origin of script jira case of Ethiopic, Armenian, Georgian and Caucasian Albanian script jedhanii egaa malattiin gargaaraman ofii isaaniit moodeelii isaan tolfatan garagar asirra kaa'anii jiran dubbisaa baradhaa kanuma egaa kana caalaa waan odeessu hin qabu egaa amma danda'ameen ijiyeessii malaaluu hin danda'ee jiraata ka jedhu abdiin qaba. Kanadhaa kanuma egaa warri akka haaraatti waltajjii kanatti maamilli taatanis baga nagaan dhuftan warri yeroo baay'ee waan asirratti gaggabaabsee dhiyeessu tunifatanii jala deemtanis barakaa gaddaa kanuma yoo jiran egaa guyyaa gabaabduu booda immoo sagantaa biraa qaban waliin deebina hagasu nagaan naa tura.